dhaamsa toltuu dhihaadhaa beekumsa horattu. Akkamoltan isinundi akkamoltan Dr. Naik hardaan ilma namaa kan namummaa bakka bu'ee dubbataaru tokko duuba Dr. Naik Maaloo maqaa kee nuu himuu dandeettaa? Maqaan koo Shiraaqii garuu dhiifamaa waliin amantaa koo nan gaafatina. Dr. Naik tarii ati wanna maatii muslimaa keessatti dhalatteef amantaa kana qabatte ta'a. Tarii kanaaf amantaa kana deeggaraa jirta ta'a. Tarii kanaaf amantaa kana ol qabaarta. Utuu amantaa hinduu keessatti dhalatteetta ta'e kana hunda amantaa hinduutiif gootamini. Kun waan warra ofii garmalee ol fuudhanii ilaaluu sannatti fakkaataa jira. Kana jechuun wanna ati deeggartu amantaa kee, aadaa kee, taabota. Kanaaf amantaan Siikh yookiin Arya Samaaj yookiin amantaan kamuu kan taabota hin gabbarre yuutuubiin deeggaraman jette. Akka kootti amantaa namummaa ummata bal'aa irraa dubbachuu qabna malee asii maraammartoo dhawachaa ooluu hin qabnu. Yaadni asirratti na hubachiiftu jira. Obboleessi gaafii bareeddu gaafate wanni jedhu waaniin ammaatii muslimaa keessatti dhaladheefiin islaama ol qabaa jira. Tarii silaahiin maatii hinduu keessatti dhaladhe amantii hinduutiin ol qabaa. Arya Samaajii fi amantii Siikhwaaniin deeggaruuf waan ilaalcha kiyyaan wal qabatuufi tanaafiin asirraa maraammartoo dhawachaa jira. Eeyyan obboleessoo yaada kee kana nin fudhu. Hanga umrii 19tti waan abbaan kiyya muslima taheefiin anis muslimatu. Umrii 19 booda garuu hoggaan amantaa wal madaalchisuu barachuu jalqabe as amma filannoon muslima ta'e na amani. Yoo ati amantii biraa tan amantii islaamaa caaltuu takkallee baastee na fidde an arraan tana amantii san fudhachuudhaaf qophiidha. Arruma obbo ani amantaa namummaa tan deeggara. Obboleessoo ittiin sii dhufaa eegi. Ittiin sii dhufu. Wanni jechaa jiru namnummaan fedhe karaa saayinsaawaa fi sammuun namaa fudhattuun amantii biroo tan islaamummaa caaltu baasee yoonaaf mirkaneesse an amantaa san qeebaluuf qophiidha. Ati amma waa'ee namummaa irraa haasawaa jirta. Eenyutu kitaaba amantaa namummaa barreesse? Mahatma Gaandhiidha? Eenyutu barreesse? Ni beektaa? Muslimni tokko hanga ilma namaa gaarii tahuu muslima tahuu hin danda'u. San amantaa hundatu jedha. San amantaa hundatu jedha. Obboleessoo deebisaatii yaa xumuru obsi. Ayyee obbo. Qoyati deebisaatii yaa dhaggeeffachuuf dhufte moo? Ilaalcha kee kennachuuf dhufte. Haasaa bareedaa haasofnee waan sammuun namaa fudhattuun xumuruun barbaada. Obboleessotuun qophii muggutiitii miti. Lakkan akkas hin jenne. Khalaas deebisaatii yaa dhaggeeffadhu eegaan sii deebise booda yaada kee kennatta. Deebisaatii yaa fixu. Jidduu seentee dubbii afaaniin na murte. Na dhaggeeffadhuuti. Ittuuf ittuuf. Maabarratti sammuu keessa deemaa jira eessaa na dhaggeeffatta. Maalootti huuf. Hoggaa gaafii ta'e gaafattoon si jeeqee. Maalootti huuf. Qoyaan si jeeqee. Lakkiin hin jeeqne maalootti huuf. Waa hunda barreeffattee dhuftee na gaafachaa. Anaa deebisaa sii kannaa jira dhaggeeffadhu. Hayyee hayyee dhaggeeffachaan jira. Duuba maaliif yaada kannatta? Maalootti huuf hayyee. Mee na fudhachiisi deebisaa naa kenni. Yoo deebisaatii yaa dhaggeeffatte ni hubatta. San ta'uu baannaan namni kumaantamaan taa'an kun na fahamanii ati gaafuma san qabattee teesse. An doktora fayyaatiin hin beeku. Namni tokko yeroo tokkotti waa lama irratti xiyyeeffachuu hin danda'u. Deebisaa dhaggeeffadhu eegesii waan feete jetta rakkoon qabu. Wanni beekuu qabdu waa'ee namummaatirraa dubbachaa jirti. Dura irratti amantii tiyya nan gaafatin jette. Eeganaa deebitee namummaan deeggara namummaan ol qaba jette. Duraan dursee ilaalcha kee ibsuu qaanfatte. Eeganaa deebitee waa'ee namummaa irraa haasoyte. Awwaaniin si gaafadhu eenyu kitaaba namummaa jedhu kana barreesse? Kitaabni tokkollee ni jira. Qajeelfamni namummaa tokkollee ni jira. Awwaaniin siin jechaa jiru namni muslimaa tokko hanga ilma namaa gaarii tahuu muslima tahuu hin danda'u. Amantiin hundi akkas hin jettu. Dhiifama akkas jechuu biyyaaf. Amantii biraan qo'anneeti. Haasoo warraa sii kannuu hin danda'a. Jechoota Veedaa sirra jiran sii kannuu hin danda'a. Jechoota kitaaba Hinduurraa, jechoota Baayibilaarraa kan namummaa faalleessan hedduu sii fiduu hin danda'a. Yoo amantii tokkollee qo'attee hin jiraatin waan irraan beekne waa takka illee irraan haasawin. Quraanni akka jedhu فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سورة النحل بقولنا خد جاء آية أفتم شديرتي سورة الأنبياء سورة دم تكفى آية تربرتي. So please don't make comments without knowing. أم بايبل الراجع شوتا نمما فالله سهدو سيمون دندا. مئاتي إي راجع توك جتة قرآن توك
yookaan waan nabi Muhammad barsiisanirraa tokko kan namummaa faalleessu naa himi. Duuba amantii hundaa tokkos jaannaan hin jahin. Dhiifama beekumsi kee haalaan xiqqaadha. Ammaaliin siif himuuf yaalaa jira. Namummaa jechuun hayyeeti sadarkaa ni qabdaadha. Awwannin haasawaa jiru mana barnootaa dabaruu qofaa miti. Eebbifamuu qofaa miti. Ati nama eebbifamee sanii ol jiru ta'uu qabdaadha. Islaama jechuun sadarkaa ittiin olaanaadha. Namummaan sadarkaa gadhaanaadha. Namni tokkollee muslima ta'uu hin danda'u hamma ilma namaa gaarii ta'utti. Mee ati dhiiraa barsiisa islaamaa tokko kan namummaa faalleessu naafiti. Loojika waan kana duuba jiru hin beektu ta'a. Waan garii sababaa sammuun namaa ittiin fudhattuuf sii galuu dhabuurraa kan ka'e islaamummaan waan akkasii barsiisa jettee eeganaa kun humaanitii yookiin namummaa faalleessa jechuu dandeessa. Akka nama wayi doktorri lilmeenaa kanneen na diru jira ja'uuti. Garuu lilmeen san siif gaariidha. Akka nama wayi doktorri garaa kiyya baqeessu jira ja'uuti. Lubbuu tee du'aa oolchuuf garaa si baqeessaa jira. Saniifuu doktorri ni beeka ati hin beektu. Ayyoon filannoo lama qabaadhee sadarkaan qabxii ittiin dabran lama yookiin sadi ta'e yookiin yuunivarsiitii irraa eebbifamee bahu yuunivarsiitii irraa eebbifamee sanii ol ta'uun filadha. Sadarkaa lamaa fi sadii sanis ni qaba. Hiimaanitiin namummaa waan gaariidha. Garuu islaamummaan sanii oli. Akka gaafii keetitti awwaaniin maatii muslimaa keessatti dhaladhee fi islaamummaa ol qabaa jira. Si himeetiin jira mee ati dhiira siin jaani abbaan fedhe naaf mirkaneessu an amantii gurguddoo bebbeekamtuu irra guddaa isaanii qo'adheetiin jira an kaniin harka islaamummaa waan loojika sammuun namaa fudhatu amantiin ilma namaatiif hunda caaltu amantiin namummaaf furmaata kennitu islaamummaa qofa rabbiin suurata al-imraan keessatti akka jedhe boqonnaa 3ffaa aayata 19ffaa irratti inna ad-diina 'inda Allahi al-islaam amantiin takkittiin rabbi biratti qeebalamtuu taate islaama. Odeeffannoo keetiif muggutiin tee haalaan dadhabduudha. Ni beektaa hayyoota 30 ol kan addunyaa keessaa qabnu keessaa 10 ol maatii islaamaa keessaan dhalan. Kana ni beektaa gaafii tanaan si gaafachuu fedha. Kana ni beektaa beektotoo madaraka irra bahanii dubbatan keessaa 10 ol islaama keessatti hin dhalan. 10 ol kana ni beektaa. Tarii innana ni barbaade mee. Aboo ni beektaa hin siin jee naa deebisi. Lakkin beeku. Duuba kana jechuun muggutiin tee akkasuma kufti jechuudha. Namoota muslimaa ciccimoo addunyaarraa dubbatan keessaa 10 ol Ameerikaarraa, Kanaadaarraa, muraasnis Ingilizirraa, Maleeshiyaarraa ni qabna, Suudiirraa ni qabna, Imaaraatirraa, Somaaliyaarraa, Suudaanirraa. Ammaas isaan keessaa 10 ol maatii musliman tahin keessatti dhalatan, achi guddatan. Gariin ijoollummaan qabatan, gariin umrii 20moota keessa osoo jiranii qabatan, gariin 30moota keessa. Rabbiitu qaceelloo isaaniif kan filannoo isaaniitiin muslima ta'an akka ati yaaddutti waan maatii muslimaa keessatti dhalanneef ol qabaa jirra. Ummanni kun maatii islaamaa keessatti hin dhalan, maatii kiristiyaanaa keessatti dhalatan, maatii musliman ta'in keessatti dhalatan akkasuma wajji islaamummaa deeggaraa jiran. Maaliif? Sababni ni qo'atan. Amantii biraa qo'ataniiti islaamummaan karaa jiruu ittiin filatamaa ta'uu harkan. Waan sirraa barbaadu hiimaanitii qo'adhuuti. Namummaa qo'adhuuti islaamummaa qo'adhu. Maaltu islaamummaa keessaa namummaa faalleessa je'iitii baasuuf yaali. San booda amantiin hunda caaltu. Amantii ta'e si gaafachaa hin jiru. Waanii siin jechaa jiru amantii hunda caaltu qabadhuun siin ja'a. Karaa jiruu kan hunda caalu. Furmaanni ilma namaa tokkichi islaamummaa qofa. Thank you.